Oromo TV Oromo TV السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبرت توصافي وفليان هي هم دخيسانو بقى نجان لفتني خراب ده هنا خيسة وبرو هنا خيسة سجنتان تيتون أكا الرانة فنجتني سجنتا عدات نتي وان لفتني بقى نجان لفتني مسينجا قيان الراهم قيان وقانو الراها فنيمتي ما اللي في قيان قيان دبرتيتي dubartiin eenyu dubartiin haadha dubartiin obboleettii dubartiin jaartii dubartiin ilmoodha guyyaa kana sababeeffachuun asitti argamuu keessaniif baga nagaan dhuftanii isinin jaa dubartiin gaa akkuma beekamutti guyyaan hundinuu guyyaa haadhaati guyyaa dubartiiti guyyaa tokkichaa kana addatti baasanii kabajuu qofaaf osoo hin tahin wanni guyyaa kana asitti walitti qabamneef guyyaa kana immoo special goonee keessatti wal yaadachiisuuf waa'ee dhimma dubartii irra mari'achuuf malee guyyaa tokkichaa kana qofaatu guyyaa dubartiiti jechuudhaaf miti bakka kana walitti dhufu keessaafuu wanni kun nu keessatti waan hin barataminiif jecha moor dhalaan kabajaa isii eenyummaa isii dhalawummaan akka taate keessatti gartee nama gurguddaa jajjabaatu as keessa jira haasawaa adda addaa nu godhuuf deemanii kanaafuu sagantaa teenya gaata akka lama janneeti eegaluuf deemu sagantaa teenya ittiin eegallu pirezidaantii teenyaatu haasawaa baniisaa nu godhaa pirezidaantii teenya aadde Rabaat dhiyaadhu gama dagaatti. waan dubartiin taariikha amata hedduu hadabe kana keessatti maalfaa buusanii waan tokko sanii eegala baga ayyaana dubartii kanaan isin gahe sun hundinuu hedduu galatoomaa wayzarilleen gaariin turre ala kanaa garuu dhuftanii wagalan keessan guddaadha itti aansee dubartoota yeroo adda addaa seenaa gaarii hojjetan darban laaluu barbaada. Teenyumaan eegalla duraa eenyutu isin keessaa beeka qabsooftuu tana mas jirtu tana taniin footoo sii qabu tana namni hangi tokko ni beektan taha. Anilleen dhiyumatti amma research godhu kaniin sitanallee eenyummaa sii arkee. Maqaan isii Njuki Bareento adde Saamiyaan Nacaalaa beekti taha namni biraallee beeku ni jira taha. So isiin tuni bara 1980 keessa uummata dargiitii wajji hedduu wal qabsoo walitti bu'aa turanii. So macarashaa irratti booda irratti gaafa 80 san keessa
waraanni dargiitti dhufee hooggantoota ABO akka Galaasaa Dilbootii fi uummata biraa isaan san akka hin miidhamne akka hin dhoofne akka hin ajjeefamne jettee uummata dargiitii wajjin waliin bu'aa hedduu wanna godhaa turte lola sanirra turte guyyaa 3 isaanii wajjin lolaan walirra turanii macarashaa booda irratti madoyitee dabruu isaanii daangaa hara Baalee dabruu isaanii arkitee Baalee fi Harar daangaa sanirra ture lolli oguu isaan dabran booda madoyitee turte oguu jarrii dargiitti dhufuu hubattee badala isaan naqaban jettee achumatti lubbuu siif masitiif galaaftee hedduu yaadachuu qabna qabsoituun tuni seenaa ajaa'iba keessee dabarte du'iinsa isii kana booda uummanni biraalleen hedduutu qabsoo tana itti dabalame isiin tun ammata agartan tunis addee Raggaatu Roobaatii eegasiin gaa jaallee wanni dabartee booda isiin tun itti deebite jechuudha. Jukii barantoo egaa karaa Rabbii boqottee booda qabsaa'onni dubartootaa hedduutu itti dabalame akka Aslii akka Caaltuu Waarituu Ibsituu Kulanii Dursituu hedduutu itti dabalame. Amma jaallee Raggaatu Roobaatis seenaa ajaa'ibaa keessee jirti. Isiin tuni gaafa zamana Tigree mallasanii ABO'n hin jiru dhabamee ABO'n lollee maali waraanni isaanii hin jiru jedhanii gaafa lolli deemu agarsiisuu qabna addunyaatti akka jirru jetteeti namticha dhaaba gargaarsaa uummata nama rakkate nama beela qabu dhaaba gargaarsaa gargaaru NGO Care International jedhamu keessa dalagu Mike Wood namicha jedhamu san kidnaap gootee achiin booda karaa isa san fuutee deemteeni agarsiisuu qabna addunyaa akka jirru jettee uummanni BBC illeen gabaasanii turanii achiin booda mootummaan biyya London namticha isaanii kana karaa ittiin isaan harkaa bahu OLF harkaa bahu akkasitti isaanii wajjin wal haasawanii namicha san gaddisiisan jechuudha. Isin jaallee Raggaatu Roobaatuunis seenaa kabiraallee hojjettee jira taha boodarra addee Saamiyaan yoo itti dhaatee ni naadha inshaallah. Kun taanis qabsoituun teenya Rabbiin fuulli isaatti haa tolu. Addee Aliyaa Shalkoor isinis waan hedduu qabsoo tana keessatti hirmaattee saba kanaaf waa hunda keessa dabartee gaa har'a Rabbiin isii jaalatu isii fudhatee Rabbi rahmata haa godhuu fi kilippiin kun viidiyoo ture hin beekne waan asirratti play godhu dideef xiqqoo waa'ee haadha teenya Aayishaatis akka dubartiitti gaafa zamana mataa humaa fi 500 duraasanii isiin hedduu waan guddoo dabarsitee akka dubartiitti dubartii jabdu turte akka umrii isiitii miti akka oolonni irratti haasawamee isiin ijoolleedha maal jedhan osoo hin ta'in seenaa ajaa'ibaa dabarsitee isinis karaa Rabbii deemte barnootni isii qabdu uummanni sahaabaan biraa hundilleen ajaa'ibanii yoo waan tokko khilaafa qabaatan waa'ee hadiisaa haa ta'u waan adda irratti isin mari'atanii isii bira dhufanii adda baafatanii hedduu akkataan isiin hadiisaa fi fiqii fi kana hunda akkataan isaan daran barnootni isiin qabdu san namni hundi dinqisiifateeti waa'ee isii san wanna yaadatan akka amantii keessattis jechuudha. Ammallee faranjilleen waan himte waan adda addaa jira namitti feminist jaanii warra mirga dhalaatiif dubbatu akka viidiyoos illee duraan jira ture hin beekne maaliif akkana dite. So isinis waan hedduu waa'ee isii dubbattee turte waraanallee gaggeessu turte. Waraanallee gaggeessu turte waa'ee hadiisaatii fi waa'uma amantiitii fi waa hundattuu even barnoota fayyaallee kitaaba adda addaa dubbistee waan hedduu waan isii beektu jira. Isii saa'ida har'a haa yaadannu je'eeti akka dubartii guyyaa dubartii eega jennee nama tokko yaadachuu qabna. Amma fotoon amma agartan tuni pirezidaantii duraati biyya Laayiberiyaa Afrikaa keessaa dubartiif pirezidaantii dura
filamte keessaahi Laayiberiyaa taraa lama filamte. Taraa duraa filamte eegasii ammas lama dagzeerra deebi'anii filannoo godhan isuma filatanii. Hedduu tunis walqixxummaa dubartiitiif hedduu tattaaffii guddaa gootee jirti. Maqaan isii Ellen Johnson jedhaniini asuma Ameerikaa kanatti illee digrii adda addaa fudhattee iskoola wanni beekamaa Harvard jedhamutti illee eebbifamte turte. So isinis akka dubartii jalqabaa pirezidaantii Afrikaatiin seenaa kaayyatee dabartee jirti. Isinillee haa yaadannu. Tuni amma agartan tunis koongirasa taraa duraatiif koongirasa Ameerikaatti maratamte. Gaafa kana dubartiin mirga nama filachuu kana hin mirkaneeffamnee turte biyya tanatti. Mirga san dubartiin osoo hin harkatiin isin koongirasa taate. Bara 1916 jechuudha. San booda amma 4 booda ka dubartiin filachuu ni dandeessi. Filannoo mirgi dhalaatis kabajamuu qaba jedhamee seera irratti kaakaayame amma 4 eega isin koongirasa taate booda. So isinis seenaa qabdi. Tuni amma agartan tun Alice Bolter jedhamtu toora amma 100 wayii kana dura mijiyyoo tuni seenaa gaarii hojjettee dabartee karaa waa'ee dhukkuba leprosy jedhaniin dhukkuba qomaaxaa kana mukni agartan kuni firiin tuni salliixa qabdi. Salliixa saniini duratti salliixa san ifitti balfaa turanii irra guddaa dawaa kana salliixa kana karaa biyya Hindiitii fi karaa Eeshiyaa kanatti namni itti fayyadamu ture. Amma isiin tuni qaraatitti waan jabdu taateef lifama wanni namtichi doktortichi tokko isii tana waan arkeef waan barnoota akka gaarii qabduu fi jabeenya isii waan arkeefi keemistiriidhaan isinis maastersi isii ijoollummaan fixattee turte. So salliitni kun akkamitti marfeedhaan namaa kannamee qaama namaa keessa faca'ee dafee dhukkuba kana namarraa ittisuu danda'a waan jiru irratti irratti dalagi jeeniiti. Akkasitti waan san akka gaariitti isin laaboraatoorii keessatti hojjatte marfeedhaan namni akka dirratti dhukkuba kana ofirraa ittisu waan akkasiisan magaalaa addunyaarra oolchitee maqaan isaa mukni sanilleen Kolmogratrii jedhama. Achiin booda isin tuni akkuma ajaja rabbii ta'ee egaa umrii isiitiin illee hedduun turre amma 24tti boqotte duute. Du'iinsa isii maalirraa akka duute dilas wanni beekamu hin jiru jedhanii namni tokko dawuma kana irratti hojiin hedduu yeroo dabarsitee sanumaatu walleenuu qaama isii kana dadhabsiisee dhukkubarra buutee jechuunis ni jira. Gama kaaniin immoo laaboraatooruma sanitti wallee keemikaallee adda addaa funyaan keessa seenee waan akkasii saniitu dhukkubatti fidees waan jaalis ni jira. So hamma 24 sanitti addunyaarra boqottee seenaa gaarii garuu daleedee dabarte. Tunis Katherine Johnson jedhamti. Karaa hisaabaa kanaan hedduu waan ajaa'ibaa isinis hojjechaa turte. Hisaabuma isiin hojjechaa turte kanaan uummanni Ameerikaa kunni taraa duraatiif addunyaa dachii biraarra qubatan hisaaba isiin irratti daleedii sanirraahi. So isinis seenaa gaarii daleedee dabarte. Akka dubartiitti waa hedduu hojjechuu dandeenya. Wal jajjabeessuu qabna. Kana malees dubartoonni hedduu jira seenaa gaarii hojjetanii dabranii. Uummata keenya keessaa namni seenaa qabu baay'ee jira. Kun egaa gobbumarra tuttuqe malee waa seenaan keenyas barreeffamee kan ta'inis hedduu jira. Sababa gabrummaatii fi sababa adda addaatiin wanni itti daanu boodarra jiraachuunis ni mala. Tanumaan hin xumura waa'ee guyyaa dubartii kana kabajuun laalchisee galatooma. So itti aansuudhaan dhaabni dubartii baha Oromiyaa kun maal fa'aa hojjetee dabre. Dhaabni kun egaa dhaabbatee waggaa 4 dabran kana keessatti
Balfa hojjatee dabre waan jiru waan tokko tokko ilaalla. So bara 2018tti dhaabni kun kan dhaabbatee bara 2019tti biyya dheenee biyyatti dubartoota ilmaan 6 hanga 8 qaban warra jaarsolee isaanii abbaa manaa isaanii Soomaaleen irraa ajjeeste. San gaafa baqatan san gaafa naannawa Soomaaleetii waliin bu'anii Oromoo rakkina qabdu hedduu isaanii abbaa manaa isaanii ajjeesanii irraa wanna godhanii turanii dararanii turanii amma dubartoota saniif mana ijaarree turre. Kuni manneen ijaaraman keessaa tokko akkana fakkaata manni isaati manneen 7 ijaarree jechuudha isaaniif gaafa san achitti. Achiin booda gaafa hiriira 2020 hiriirratti qeerroo fi qarree warra miidhamees hedduu gargaaree Harargee fi Adaamaa Walloo warra jiraniif Harargee qeerroo 10 qarree 18 Adaamaa abbaa ilmaan 6 Walloollee nama 4 namni 3 ni du'ee tokko ni madaawee isaaniifillee gargaarsa erginee turre. Kunilleen kunoo warra madaawan keessaa tokko Harargeessanii achi galatoomaa jechuudha fi haasawa adda addaa kan isaan viidiyoo erganii fuula isaanii akka hin beekamneef irraa wanna godhe. Wanta dubartoonnis hangi tokko kanneen warri achiin dubbachaa jiranii galatoonfachaa jiranii kana hundaa ogaa toora qarshii 9,000 kana waliigala walii qabame isaan kanaaf gargaarsi ergame adda hirame jechuudha warra gaafa san midhaan Harargeerraa. Kunis guddoo tokko asiin innis akkana madaawee kunoo as jira. Kun hundinuu gargaarsa keessanii hedduu galatoomaa waan guddaadha wanni gootanii. Warra Walloo saniif qarshii 200 ergine 300tti isaan gee jechuudha afran warra Walloo saniif. Ammallee warra qabsoo keessatti seenaa hojjetanii dabrangaa bara 2020 takkaa kana haayaadannu jennee qophiiwwan qopheessinee ture akkuma beektanitti. Gaafa sanis toora 20 kana nu kannitanii jirtan galatoomaa nu amantanii 20 sanirraa waan wacii hoteelaa fi adda addaa irraa baafne kaafee 12,600 hamma nama 2 fi kanaaf adda qoonnee waammatee fugaa yoo xiqqollee mooraalii isaaniitiif yoo ta'e jennee silaa dandeenyee hunda isaanii akkas gooneef illee ni feena. Akka yaadnillee ta'uu baatu isaanuma yaadachuun waan guddaadha. Numa yaadachuun keessanuu waan guddaa jedhanii hedduu gammadanii jiran cufti isaaniitu. Guyyaa sanitti guyyaa san kabajuun keenya keessaa amma waggaa jaallee aaniyaan boqottee karaa rabbii keessaa bakkuma guyyaa sanuu isaan yaadanne jennee waan goone saniif xiqqaattullee hedduu itti gammanne rabbi jannata haa kennuufi. Kun asliin isaatti guyyaa sana haasawaa turtee kunis yaadannoo isaanii ilaalchiseeti. Kan waan ja'a galatooma. Hedduu galatoomii adde labaat. Sagantaan teenya akkuma itti fufteetti jirti. Sagantaa teenya itti aantu nama qabsoomtuu teenya dirree lolaa irratti illee turtee nama jabduu Oromoon qabdu keessaa isiin takka biyya alaatiifis biyya keessatti illee nama hedduu hawaasa isii gargaaraa turte. Waa'ee dirree qabsoo irrattis maal akka turee fi kana gadi fageenyaan nuuf ibsite inshaallah. Wanni wallaahi reefu tanaguu suuraa reefu dhufu xiqqoo wanni dhagahamee jira. Habu Aliyaa Shakkor rabbiin jannatal firdawsiin isii haa qananiisu jechuun irraanfannee reefu tana jidduun dubbadha jeetiin ture isinillee kaastee isin hundinuu bakka jirtanitti rahmata kadhadhaa fi gaafa amma dura sagantaa asirra qopheessine isinillee warra badhaafamte keessaa takka turte
alhamdulillah osoo isin lubbuun jirtuutu yaadanneetu galatoonfachuu waan guddaadha namni erga du'e qofa waa'ee namaa haasa'u miti ibduratti illee waan akkanaa babbareedaa kana dalaguufillee itti gaafatamtoonni dhaabbata kanaa galatoonfamuu qabanii hedduun isin galatoonfachuu barbaada akka kiyyatti kanatti aansuudhaan gaa eenyu akkaan jechuu barbaade isinuu isiniif gala qabsootu teenya jabduu jaal saamiyaadhaan asitti isinii afeera. waan waraanaa kan hedduun jaaladha kanaaf namni hedduun kan dirree waraanaa ture seha garuu dirree leenjii waraana bilisummaa Oromoo yeroo hedduun itti deddeebi'ee jireenya kiyya keessa wanni niin jaaladhu tokko waraana bilisummaa Oromoo biratti farqu isaaniif yaadu akka qaama kiyyaan laalu an asiinin jira malee qaama qalbiin isaan biraan jira jedhee lubbutiyya himuudhaan jaaladha maaliif qaama kiyya tokko achi jiru waan ta'eef jechuudha. galata guddaa qabdan fayyaa ta'a ganna dabrees waan gaarii gootan seenaa gaarii namni hojjetu waan bara dabre gootan arreetti gammaddan akka carraatee asin ture naannawa siyaatiliin ture guyyaa torbaan kun nu cufa warra Minisootaatiif torbaan ulfaataadha waan keessa dabarre ni beeyna garuu tarabbii diddaan taatu ni fudhatan waan rabbiin fida ilmi namaa ni dhalata ni dabra akkasuma dhaloonni dhaloota dabre jechuudha ilmi namaa haga dhumaan jiraatu aaliya akka nama qabsoota na keessa wajji bara dheeraa tureetti akka miseensa dhaaba kanaatti anaaf waan guddaa tokkoon if cinaa dhabe waan addunyaarra dhabdee akhirattaa kan nuuf hin ja'a kanumaan wal yaadan rahmatuma kadhannaaf seenaa dubartoota hedduu haasoftee bareeduuti ulfaadhu seenaa dubartoota hoggaannu dubartoota Oromoo qofaa miti dubartoota addunyaa cufa dhugaadha garuu keenya wanni adda godhu arrallee Oromoon gabrummaa jala jiraachuu isaati adda godha warri kalee gabrummaa jala ture arra bilisa addunyaa hedduu keessatti arrallee kadararamaa jiru dhumaa jiru dubartoota Oromooti ka ilmaan guyyaa guyyaan irraa ajjeefamaa jiran ka manni irra gubachaa jiru ka qe'ee buqqa'aa jiru kanaatu adda nu godha dubartoota Oromooti wajjin seenaa Oromoo hoggaa jennu seenaa dubartoota Oromoo warqituu walloo irraa eegalla warqituu walloo barasii keessatti haadha lolaa turte haadha duulaa turte odoo impaayirri habashaa lafa teenya hin cabsin jechuudha cabbiinsi Oromoo jalqaba walloo irraa jalqabe warqituun haadha lolaa goota turte waraana bobbaasaa turte gootummaa warqituutiin warri weerartootni habashootaa naannaa warqituun jirturra lola banan akka seenaarraa dubban dhageenyatti waan garii seenaarraa barra warri seenaa nu sirreessuu danda'an gari immoo ka qaamaan keessaas dhufneedha gaafa lola Teediroositti bane Teediroos uummata naannaa walloo irratti lola bane ilmaan sii lama lola keessa turan isiinis haadha lola san gaggeessitu turte gaafa ilmaan sii lola san keessa booji'u ilmaan joonnamaa qabamee na warri qabame san ilmaan kiyya ta'uun oolanii keessa jiranii laata waan jiru ilmaan sii nama lamaa qabame ilmaan sii lameen Teediroos ni ajjeese warqituun gootummaa qabdu saniin duula san keessa seentee namicha arra amma maarii fi ajjeese jedhan kana ta'ajjeeste warqituu wallooti Oromoon goota dubartootaa qabdi gootiif boodan deebine kanumatti aansee seenaa qabsoo keessatti seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dirree bahaa keessatti dubartoonni Oromoo qooda bal'aa kennan wareega ulfaataas kennan qabsoo hadhooytus gaggeessan lafti naannawni dubartoonni Oromoo baay'inaan keessa wareegaman dirree bahaati jalqaba dhuma 70moota keessatti jaallan yeroo san qabsootti hidhaman warra akka jaalle saartuu diyaa faaya Oromoo magaala Cifraa hawwiisii guutuuf qabsoo dhoowwaa jira loltee lolchiistee hafuufe kaastee saartummaa dhugaa hojiin agarsiiste seera gammachuu jaalala ijoollummaa gadaa ijoollummaa seera gammachuu warraaqaaf kennite biyyaaf dirmachuu jaalle saartuun fi jaalle Qananii Qamariyaa Yuusuf jaalle Jookee Bareentoo reef suuraa fiddan baachii tokko turan jechuudha
Jaalqamariyaan dhuma 80 keessa jaallan siitii wajjin warroota iidiyuu kanaannawa sanqaxxaamuru dhaabbaa hoggaa jedhan dhaabbachuu dinnaan achi walibbanii Jaalqamariyaan wareegamte. Jaalisaartuun xiqqoo Jaalqamariyaa dura wareegamte. Jaaljookee bareentoo akkuma reefu jettan. Jaallan kanatti aananii hatti aanan warra akka Falmattuu Guulaa Awustiraaliyaa jirti. Aaliyaa Shankoor Rabbi rahmat haa godhuufi baajii lammaffaati jechuudha. Goottan lubbuu isaanii saba kanarraan qusatin umrii ijoollummaa kasilaa namni olii fiigee taphatu qabsoo tanaaf aarsaa guddaa kannan jechuudha. Jaallan kun kanumatti aansee odoon hatti aanutti hin seenne goota Oromoo bara 77 dubartiin Oromoodhaa ta alaabaa Habashaa buuftee dura alaabaa faajjii dhaabata yeroo san turte irra alaabaa Oromoo inni cufu fudhannee deemannuun namni dhaabe eenyu? Namni alaabaa Dargii buusee 77 alaabaa adda bilisummaa Oromoo leellise Jaal Qananiidha. Obboleettii Mahammad Abdii Qopheetii jechuudha. Goota sodaan qabne Dargiin beeytan qayyii shibbiriin nama fixa. Garuu san keessa buuftee fanniste. Oromoon goottan akkasii qaba. Kanumatti dirree bahaatti lola hedduu gaggeeffame keessatti dubartoonni keenya warri akka cufa yoon maqaa dhawe guyyaan nuun gahu hanguma tokkoon keessaa maqaa dha'uu barbaada. Warra wareegamanii fi warra jiru bakka lama baasee jechuudha. Ayyaantuu dagaa haadha buttaati. Goota dadaan qabneedha. Ayyaantuu dagaa diinni ayyaantuu yoo lubbuu sii dhabdan reefka siinuu fidan nama ja'amaa turteettu jechuudha. Ayyaantuun goota lolan sodaanne nama taa'een lolleedha. Oromoon goota akkasii dubartii qabdi. Ha itti aanu Kulanii Jaalataati. Jaal Kulanii Jaalataatis goota seenaa daleeddee qabsoo tanaan dabarte. Hatti aantu Caaltuu Daadii Haajiiti. Dhalattuu Oromoo Kibba Bahaa. Caaltuu Abbaansii bara manni keenya Soomaaliyaa irraa baqatee dhufe warra magaalaa Hammareessaa irra shanan keessa jira Abbaansii. Isin gootitti waraana bilisummaa Oromoo ta sodaan qabne ta gootummaasi quudhaniif jechuudha. Ta murattuu dallootis joolle Kibba Bahaati. Gootummaan isaan lameen kanaa bifa tokkoon laalama. Qabsoo hidhannoo keessatti warra qaamaan bira ture jaallan isaanii irraa hoggaa dhageenyu. Warra diinni hin raafne, warra sodaan harkan kan nachiifne, warra dukkana fedhe ifa fedhe keessa deemee diina sakatta'aa ture jechuudha. Gootan dirree lixaa Kulanii fi Argaa'een ajajoota waraanaa zoonii dhihaat turan. Jaallan kun gootummaa isaaniitti yeroo hedduu gaafa lolli kara dhihaa ture warra isbeellee kana wajjinis wal lolaa ture warra Dargiitii wajjinis. Dhiira lallaaftu sodaattee fiituu qabdee deebifti jadeessa deemteette. Dhiirti sodaa qabdu yookaan lallaaftu isaan wajjin maddii dhaabbattee loltu jedhan. Ibidda fedhe keessa shamarran fiiganii bahan turan. Hoggaa seenaarraa nu himan jechuudha. Kakaan Aashaa Kormee eenyu yaadata? Aashaa Kormee dhalattuu Asabooti. Daa'ima mucayyoo xiqqoo qacalee ilillee amma lafaa kaate. Jaalalti sabummaa fedhiin biyyaa buttee Aashaan umrii ijoollummaatiin saba Oromootiif nama gaachanate nama wabii ta'edha. Aashaan biyya keessatti ijoollee umrii siitii wajjin waa'ee Oromooti irratti nama gaffageenyaan hojjechaa ture. Ijoollee gurmeessuu irratti akka caasaattis bifa adda addaatti hojjechaa ture. Aashaan yeroo hedduu ni qabamtii ni tumamte icciitii takkarraa argachuu hin dandeenye diinni. Yeroo hedduu dararaa turan maatii isii dhumarratti Aashaa diinni gootummaa isii quudhuu fi gaafa dadhabu gaara suufii geessanii ajjeesanii waraabessi nyaatee haatisii naannoo rifeensisii qofaan beekti. Aashaa Kormeen dhalattoota naannawa saniitii fi qabsaa'ota Oromoo biratti seenaansii akka urjii ifa jechuudha. Nama yeroo hunda gootummaadhaan yaadanu. Dhaloota silaa hegaree saba kanaa
bakka takkaan gahuu danda'udha. Kaan raggaatu roobaati. Jaal raggaatu roobaa gootummaasi khaddiinni ragaa ba'u warri adiin ragaa bahan. Jaal raggaatu roobaatis haadha buttaatti turte. Oromiyaa dhihaatti nama akkuma obboleettiin tiyya jettee warra faranjii qabdee gaafa addi bilisummaa Oromoo hin jiru jedhan naannoo magaalaa Galamsootti BBC'n fi miidiyaan alaa dubbachuu jalqaban seenaa hojjette jechuudha. Bakka qabsoo Oromoo duute jedhamtutti lakki hin duune ni jirraa jettee nama kan hojjete. Haadha buttaati buttaasiitii hojii turte akkasitti diina san qabdee haga kaambii mooraa waraanaa geessite jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo bira geessite. Warra wareegaman keessaa kana maaliif yoo inni nama 300 olii jira liistiin dubartootaa garuu tokko keessaa tu'ina kan asli Oromooti. Asli Oromoo nu cufti ni beeyna. Warri arra Habashaa hawacee magaalaa Finfinnee dhaabbata dhorku jiru kun hedduu isaanii asliidhaa wajjiidhaman. Gaafa asliin an haqaafiin falmadha dhugaa Oromootiif dhaabbadha jette wanni nuti goone badiidhaa jee warri Habashaan arra mataan oofisuun mallatteessee warra baheedha. Asliin gaafa murtiin du'aa itti hannamtu ana yoon ajjeeftan onnee Oromoo keessaa Oromummaa ajjeesuu hin dandeessan nama jeeni mana seera cubbuu saniin jechuudha. Gaafa murtii du'aatti muran asliin nama ol ka'ee raka'aa 2 salaateedha. Nama du'aaf sodaan qabne. Mirgi dhala namaatii fi mirgi dubartootaa murtii siisan fudhachuu didanii mootummaa san chaalenji godhan jechuudha. Asliin akkasitti mana hidhaatii baate arrallee mooraa qabsoo keessa akkuma duri jirtu dur hidhannoon haa jiraattu hidhannoo qaamaatiin arrallee hidhamnoo sammuutiin mooraa qabsoo keessa jirti jechuudha. Kaan urjii dhaabaati. Urjii dhaabaa mana tokko guddanne joollummaa wajji turre guyyaa isiin deemtu Jabuutiirraa an sodaadheen jalaafe isii makiinarraa kan qaceelchaanafe. Urjiin bu'aa bahii hedduu keessa dabartee bakka duuteennee boo'ichallee teenyee turre gaafa akka isiin naa himtetti gaafa qabamtu akka malee tumamte odoo guraawan dhaqin duratti gurbaan OPDO tokko garaan haadhaa kun saara bukkeeti OPDO keessa tokko jira Oromoo fakkaatu hangana caalan tumamtu numa obsi jee waan biraa yoo beektellee guyyaa urjiin qabamte Awwadaa fi Haramaayaatti naannoo isiin keessa sochootu urjiin qabamte nu himti jedhanii namni hedduu roraafamaa ture. Sancuufa ifidhu jechuudha urjiin. Sancuufa ifidhu arra sancuufti illaa itti taheen dhukkuba qaamaatii fi waan adda addaatiif saaxilamte sabaaf jetteeti jechuudha. Gaafa abbaan si umaree muumaffaan taaziyaa taa'an haati tiyya magaalaa Dirree Dhawaatirraa kaatee anaa ciisu jiru na dhuftee itti mana hidhaa yaaman hoggaan gabboo adda maali ennaan lubbuun ni jirtaa naan jettee deebite. Dheexee abbaasiititti akka urjiin hin wareegaminii jirtu himameef jechuudha. Urjiidha. Kan Lelisee Roobaati. Lelisee Roobaa galmoo nama magaalaa London jiraatu. Leliseen nama miila tokko hin qabne miillisii tafaa gadiin hin jiru miillisii tokko miila faranjii tokko hin deemti. Gaafa fedhe miillisan infekshinatti ta'ee rakkoo adda addaa itti uuma. Guyyaa tokko ammallee qabsoo tanarraa if booda hin deebiin. Bakka jirtutti walgahii jiru cufarra qoote fudhattee arra qaamaan achiin jiru jaallaniin kaleechi dhiisee jira. Itti dirqama Oromummaasii nama bahaa jiru jechuudha. Kan haadha Oromooti. Haadha Oromoo magaalaa Torontoo jirti. Haati Oromoo goota Oromoo qabdu keessaa nama tokko. Haati Oromoo biyya keessatti galaa waraanaa karaa waraanni dabruu danda'u diinaa jira moo firaa jira manguddoon teenya hangas takka dhokattee karaarra deemtee diinarraa eegaa turte jechuudha. Haati Oromoo nama ilmaan siitillee qabsoo hidhannootiif kanneen ifiifillee kana cufa godhaa ture. Kaan namni wal keessa jirras waliin beeknu seenaa walii wal gaafanne malee waliin beeknu garuu wal gaafatanii baruun barbaachisaadha. Maaliif seenaan dubartoota Oromoo himamaan jiru nuti simachaan jiru warri dhiiraati simaa hin jiran.
seenaa abbaa himata malee namni siif hin himu. Amma Gini Haji, Gini Sheikha, Gini teenya Franklin jiraatti. Gini waan isiin goote seenaa keessatti mana hidhaa keessattis nama ganna dheeraa torchi tahaa ture. Waraana bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa Oromootiif miseensa ulee tokkoffaa turte. Miseensa ulee jechuun kan dirqama jiru cufa fudhatee ibidda magaalaa cufa keessa seenu jechuudha. Diina harka bu'uu dandeessa, bahuu dandeessa, bakka dirqama si kannan san dhaquu sirra jira. Gini Sheekha san, Sheekh Musaa nama san hojjechaa ture jechuudha. Arra meeqa keenyaatu isii quba qaba, meeqa keenya isii gaafate, meeqa keenya seenaa isii barreessee harkaa qaba. Hin jiru jechuudha. Karaa kan haawwan keenya dirree baqaatti Haboo Faaxumaa Galmoo Rabbi rahmataa godhuu fi Haboo Faaxumaa Galmoo nama qabsoo Oromootiif jedhee ganama manaa bee galgala galuudha. Yoo mataan dhukubellee bara 84 irraa beeka Oromiyaan ni bilisoomti jechaa deemti. Oromiyaan ni bilisoomti. Yeruma sanuu naannawa san teessee daggalatti irrina waraana bilisummaa Oromoo qabu nama guutaa fi ture jechuudha. Haboo Faaxumaa Galmoo addunyaa irraa galan irra jiran nu biran seenaa isaaniitillee akka gahatti haasawamaan jiru. Kaan Haboo Halluumii as jiru. Haboo Halluumeenii fi Haboo Faaxumaa Galmoo shoora wal fakkaatu taphatan. Haawwan keenya kana yeroo isaanii waan kana godhaa ture meeqa keenya gaafate barbaadee gaafachaa jira. Meeqa keenya waan isaan godhan san gaafate irraa baraa jira. Maaliif seenaan teenya akkuma abboottii keenya akaakilee keenya afaaniin dabruu qofarra dhaabbachuun irra hin jiraatu. Galmooftee taa'uutu irra jiraata. Dhiirti Oromoo seenaa isaanii himan malee seenaa dubartootaan himan. Dhugaan isiniin jedha. Seenaa abbaatu barreeffata. Yoo ati yaada burqisiiftee fiddeewoo sammuun ammallee dhiira keenya irraa jijjiiramuu qabdu yaada dubartiin Oromoo burqisiiftee takka fidde tokko akka hasaa godhee fudhata malee keeti jeera organizing godhu. Yoo ati lakkii hijanaa fideetteen yoo asiin oode yoo asiin dallana. Hanga sakka ammallee waan ni tahaa jirra jechuudha. So kanaaf mirga keenyaaf nuutu falmachuu qaba. Dhugaa keenyaaf nuut dhaabbachuu qaba. Gootan kalee qabsootanarra aarsaa kana nuutu yaadachuu qaba. Hafuufanillee nuu yaadachuu qaba. Qaama keenya waan ta'aniif, qaama hawaasa Oromoo waan ta'aniif. Dhugaa akka Oromoonni yaadataman garuu akka dubartiittis kophatti yaadachuu nurra jira. Fincila diddaa gabrummaa baroota afran dabre gaafa ilmaan keenya mata mataa keessa dhawamanii wareegamaa turan. Onni keessa dhawamanii ajjeefamaa turan. Ilmaan Amaaraa karra nu jeequ kun gogara haadha isaanii jala turan. Tokkoon isaanii turre. Arra garuu qabaa nagadhiisatti waan isaan dalagan arkaa jirtan. Gootitti intala Oromoo baha Oromiyaatti toomaadhaan qawwee hiikattee jechuudha. Gootummaa sadii oliin jiru. Nama ibidda qabu uleen itti deemtee qawwee irraa hiikattee jechuudha. Amaarri Hasan hin godhini dhagaa tokkoon hin qawwee shanii kadhee jedhee miidiyaa kana oowwisaa oola. Waan goones gurgurachuun beeknu nuti. Dirribee Jifaar barattuu Dambidolloo mucayyoo xiqqashoo Wallagga Dambidollootti ajjeesan. Odoo ibidda agartuu nama itti deeme. Fincila diddaa gabrummaa jalqaba irratti jechuudha. Kumaatamaa jira gaafa akkasitti qaxara cabe maqaan isaanii hafe. Akka dubartiitti hoggaa jaaramuun waan cufarra barbaachisaadha. Nama jaarame waa godhata. Namni afooshaan gandaan firaan yoo jaarame nama jaarame kana bakka takka jira dheedhee hajaallees baasuu danda'a. Nama faffacee garuu bakka adda addaatti waliin barbaadu yeroo fudhata. Namni jaarame kun bakka finciloonni itti gaggeeffame cufatti dubartoota meeqaa wareegame. Dirree dhawaatti fincila diddaa gabrummaa keessatti dubartoota meeqaa wareegame. Hombolchatti haramaa edda dariitti galamsootti. Kun cufti seenaadhaaf kaayamuutu irra jiraata. Haawwan ammoo ijoollee tanaa maaliif $50 ta'an? Yaadachuudhaaf way godhaafi miti chantan. Ellaanna yaadatan. Jennee haawwan keenya sanillee yaadachuun nurra jiraata. Arra gaafa biyya dheena ijoollee fincila diddaa gabrummaa keessa turte tara saasni qaama guutuutu jira tanam tokko garagalee ilaali. Namni jaaramu wanni gaarii fi mana jaartan. Nama jaaramee godha namni jaaramin kanan godhu.
burtukaanii nama tokko ulfaatu nama shantam nama tokko ulfaatu nama shantamiif garuu saphlaadha. Kanaaf waan gaarii jirtan waan jajjabeeffamuu qabu dhugaa rabbiin ja'a. I'm so happy isin arguudhaaf zayituunaa gaa obboleettiti jaguddoodhaa yeroo hundanaaf himti anumaatu yeroon kiyya xiqqoonni natteeti malee dhugaa rabbii an bakka dubartoonni Oromootti walii qabaman keessaafuu dubartoonni Oromoo maa garaana seenu beeytu dubartoonni Oromoo gantuun qaban seenaa Oromoo keessa gantuu dubartootaan agartu warra amma biyya bulchina jiru kanaa miti kaabinee mana jaldeessaa kanaa miti paarlamaa jaldeessaa kanaa miti dubartoonni Oromoo Oromummaadhaaf adoodan kalees qabsoo keessa jiraatanii qabsoo keessaa baanillee abadan diinatti hin galan. Si boonsan jechuudha dubartoonni Oromoodha. Haa wal barbaannu, haa wal qabannu, haa wal jabeeffannu. Jaaramuun gandaan afooshaan cufaatiin gaarii jaaramiinsi keenya sana haa Oromoodhaaf bu'aa qabu. Haa Oromummaa hin diinne, haa tokkummaa keenya jabeessu. Bana hawaasa keenya keessa jirtullee dubartoonni Oromoodha duuchuu dandeetti nama naan. Dubartoonni Oromoo qaroodha uumaadhaan. Hedduu agarree hedduu wal barreessa. Dubartoonni Oromoo waan boru dhufuu deemu nama irratti ilmaamee beeku jechuudha. So waliin dhufiinsi keenya dhaloota keenya as jiruu fi biyya irraa dhufne Oromiyaa saniifillee fakkii guddaadha ta'a jechuudha. Kanaaf ulfaadhaa galatoomaa dhugaan waaniin joon qabu gammachuu daangaan dabarreen qabaa qilleensi dhugaadha hamaadha. Namni 50 wal qabate addunyaa jijjiira. Biyya North Africa Tunisia keessa nama tokkootu biyya san jijjiira. Namni amma mana kana keessa jiru yoo ka'ee Gabbi banaa xaaqeetu Oromoo keessa jiru kana niin cufa jeen za'ata karraan fuudhu. Dandeetti qabdi dubartii maaliif ilmaan qabna ka'ee maru. Abbaa manaa jira ka dhugaatti himnu. Yoo nan dhugaatti himne eessa galee rafaree gurbaan kiyyoo nan dhageenye eenyu dhageenya. Oromoo jidduutti illee jaalala rabbi haa buusu. Dhugaa rabbiin isinii jira. Oromoo jidduu tokkummaa haa buusu. Dubbata irraa dama deemaa mijaa manurraa qabu. Dhiiga keenya ka ganna qabu kana rabbiin gee haa jiru. Haadha Oromootirraa imimmaanaa hagu. Biyya keenya falmanne malee biyya biraan dhayne maqaleen dhayne goondariin dhayne karra dhumu jiru lafa keenya qabeenya keenya warra waliin dhaabbatee qabeenya keenya falmatu nu haa godhu. Joollee keenya ta'arra daggala keessa jirtus joollee keenya ta'arra ibidda kana baadhate namni jaalatee rasaasa baadhatee gaaraan seenu namni jaalatee qaboo fudhatee gaaraan seenu mootummaa jijjiirra jedhanii dhiigaa fi lafa itti kafallee qabsoon qeeroodhaa Amaaraa harka galte. We don't deserve this. Ilmaan keenya kana deserving godhan. Kanaaf qabsoo teenya xumura itti haa goonu. Haa wal cinaa dhaabbannu. Bakka wal yaamne cufattaa walii argamnu. Waraana bilisummaa Oromoo bakka hamma dandeessanitti please irra deebi'een isin gaafadha. Qarshiin takka arra qarshii 55 biyya saniiti. Isaaniif waan tokko gooti. Xiqqoo dheettanii hin tuffatinaa. Waan qabdanii nu cinaa dhaabbadha. Namni danda'u isin keessaa gaafa 27 Oromoo Center wal geegamu. Hoota wal ija keessa wal arguun illee nuuf dawaadha. Har'an kanneen boruu kan nagatii ta'ee fi haadhumarra kaniin jedhu shamarran Oromoo gootottan kaleessaa aarsaa nuuf kennitan Oromiyaa guutuu keessaa onne teenya keessa jirtan isin hin dagannu galfata nu kennitan galfata gootota dubartoonni Oromoo harka wal qabanne galmaanaa geenyu galfata gootota ulfaadha. Nama jajjaba akkanaa kana qabnaa hawaan dabrellee hedduu nu yaadachiisee Aasha Hormee fa'aa oguu jettu mucoosan wajji guddanne warra ijoollee ganda takkaati mucoo xiqqoodhaa daaddaa takkaa garuu isiin akka eeganturre isiin jabduudha akka feetillee taatu ni yaadadha waan hundaa'uu sirriitti hin beekaa wajji guddanne isii amata 14 turte xiqqoodha mucoon sanii waan isirra gaheegaa seenaa namoonni beeytanii rabbi rahmataa godhuu fi wanni hundinuu numa dabraa hafufus numa hufaa hajurus inshaallah ittuma hufeeti galma numa geenyaa numa bilisoomna inshaallah wallaahi
Ogguun dukkanti jabaatte ifni dhufuun isaa hafa hin qabu. Kanuma dabreef qofa wanni hin jennu fuulduratti inshallah jabaannee itti fufuu qabna. Kanatti aansuudhaan sagantaan itti aantu haboo teenya jabduu teenya bakka hunda dhaabbattee even ijoollee aabaa caajattee irraa eegaltee nu wajji barsiistee akkatti nu hunda waliin nu qabdee nama takka takkaan bilbiltee dadhabe hifadhe osoo hin jenne nu jajjabeessitu eenyu akka taate nu beektanis nu Abo Zaytunaa. Assalamu alaikum. Haasawni narraa dhumee jira. Waan hin qophaa'e nabaatiif fudhate. Ta Oromoo keessallee jidduu waan hin seenne Saamiyaaf hin dhiisee nabaat waa hedduutu tuutee waa'ee biyya kanaa dhugaadha. Oromiyaa keessatti waan ta'e takka takkatti waan dubartii akka gaariitti Saamiyaan nu ibsitee jirti. Immoo biyya keessa jirru kana keessatti dirqama keenya baruun haala biyya kanaa. Bakka arra geenye kana akkanumatti firiidamni kun nuun dhufne bilisummaan amma akka lubbuu keenyaa deddeemnu kana meeqaatti wareegame akka nabaat reefu ibsitetti 1800tti nama isin garsiistee turte. Yeroo sun keessatti meeqaa dhume meeqa jaarsi ajjeese meeqa mirga isaaniitu mirga hin qaban. Qabsoo sun keessa dabraniiti 1999tti sossoohinsi jabaatee dubartiin hamma 15,000 irraa ilaa 20,000 hiriira bahan walqixummaa isaaniitiif mirga isaaniitiif sossoohinsa godhanii seenaan addunyaa baruun hedduu bareedaadha. Keessa jiraanne isaan keessa jiraanne akkamitti as geenye hedduu barbaachisaadha beekuun. Ilmaan keenya ni beekan ilmaan keenya keessa guddatanii nutilleen dhugaadha Oromiyaan nu jabduudha bilisummaa suniif boonya asiis ni jirra mirga keenyaaf falmachuu qabna. Yoo namni adii nu dubbatee discriminate nu goote jennaani eenyu kana qopheesse an dhalaadhaa discriminate nu goote jennaan dhiirtii yoo nu dubbatte eenyu dila kana kan nu qobse qabsoo sossoohinsa seenaa nu dhiisan warri siyaasaa dalagan. Gizee duraatiif nabaat dubbattee jirti reefuun tana dubartiin filachuu dandeessii nama jechuu siyaasaa keessa qooda fudhatanii filatanii filamuu danda'an kan jedhan Oogustii guyyaa 18,1920tti gizee duraatiif. Ilaa ammaan tanaa haja ammallee guyyaan qabsoon ittuma fufaa jirti. Naannawa Minnesota kana keessatti yoo garagaltanii ilaaltan dhaaba hedduu jira ka dubartii. Nuti amma Oromoon as Harargee jenna as kaan ja'a waliin jenna malee cufti haasassoohu gara danda'uun booda faayidaa takka fida. Beekanii amma jaarmee dubartii kafalliin dhiiraaf kafalamuu fi dubartiif kafalamu adda. Saantiima 82 arkanna nuti isaanii gaditti. Isaan yoo qarshii kafalameef. Kanan beekanis. Ha qabsoo suniif garuu halkanii guyyaa achi keessatti hiriira nuu bahu. Dhaabaa jira eeraa jedhaniin jira suni kadhaqee achi qabsoo nuu godhu. Nuti raaqoon qabnu asitti haayar nu godhan kafalan deemne akkasii miti sossoobuu qabna magaalaa keessa jiru. Beekuu qabnaas naannawa keenya akka gaariitti ilmaan keenyaas kanaaf qopheessuu qabna mataa isaanii keessa seenuu qaba jechuudha. Waan asii barsiisnee wanni jedhu. Ammallee dhaabaa siyaasaa eenyu akka filattu maarchiin uuman ja'a Minnesota keessa jira. 3 moo 4 moo 5 jira. Jala deemaa baraa jechuu kiyya kan biraa fixee jirti narraa nabaat haa ta'u malee maalii fi kabajaan kun dhuftee ayyaana dubartii kan jedhan weestarnii baase dura naashinaal jedhaniiti 1975tti asitti biyya kanatti dura beekame lakki dhiifamu amanina duraa wal dhabe
ati guyyaa dubartii jaanii naashinaal uuman jaanii taasif baasanii gaafa namni 15,000 hiriira bahe suni immoo dhugatti maarchiin guyyaan 8 ayyaana dubartii jechuun Raashiyaatu murteesse 1975 UN ni milkaneesse ayyaana dubartii haa ta'u jeeti dhuguu ayyaana dubartii jaan Ameerikaanotumaati warra biyya alaa kanaan ja'atan immoo yoo biyya dheexan amma ni kabaja March 18 biyya ni kabajama ayyaana dubartii jaane immoo waan kabajaniif hin beekan beekuu qabdan waan kabajaniif ani waniin hin kabajuuf baga rabbi asiin nagee mirga xiyya dhaqee gabbaheen filma gabbahee akka dubartii Oromootti waan dubartii akkana waliin qabamee odoo dhiirti keessan jirre taseenaa dalayde akka saamiyaan amma takka nu himte dhiirtii nu himtu asii isiin naa himuu isiitti an gammachuun qaba guyyaa har'aan kan waaniin an seenaan beene takkatti naa himte jechuudha. Kan lammataa jiraannee biyya kana keessatti dhaaba siyaasaa Oromoo keessatti dur gaafa an keessa jiru waan ma dhiirtii na himteen godha. Ani waaniin jedhe akkuma saamiyaan jette isaanumaa gara gaggalee godhata. Amma immoo sun bira dabarree wani na gammachiisaa yoo jiraate dubartiin isaan keessa qooda fudhattee Oromoo keessa pirezidaantii taate. Sun faan na gammachiisa. Amata 2 sarru gooti. Dhaaba doktoroota Oromoo professional. Okay, ahopa. Amata 2. Election president and president. Thank you to Naomi. Hamdiya Daawit namoonni beektanii dhaaba Dirreedawaa keessatti dura teessoo taate pirezidaantii taatee salphi goote akkanumatti illee Harargee keessatti dura pirezidaantii taatee goote. Thank you Hamdiya. Ammallee Oromoo community asiin nugee gaabarana duraan jarmu jalatti filamanii deemanii leelaalleen dura teessoo nu taate. Prezidaantii nu taate. I'm proud of all of them. Sun cufaan na gammachiise jechuun faayidaa qabsoo sossoohinsoo dubri Oromoo godhuutu bakka kanaan nu ga'ee jechuudha. Ammallee gulammee isaatii tafilamtee maqfiraa ispoortii dubbatti tafilamte. Yoo namaan irraanfate jiraate kanuma kaniin beeku sun qofaa miti ammaas wanni isin ajaa'iba gaafaan dura gammade yoo jiraate gaafaan an siyaasaa keessa jiru qeeroo mataatu suni namni qeeritti dubbatu jira takkan dhageen amma immoo amata 2 kana dura ga'a gizee ammaa kana qeeroo fi qeerritti jira hayi asii ga'ee jeetiin gammade akka nama bilisoomee maaliif dubartii nama dubbatuun argine amma hunoo waraana keessattis waboo keessattis isaanumaa dubartii babbareedduu tan qaccee tanaatu qabsoo keessa nu jira. Kanaafuu isaanis jajjabeessuu qabna nutiisiif jajjabeessuu qabna ani kanaafin kabaja. Ayyaana dubartii huguun akkana arge jijjiirama arge. Amma jijjiirama kana yoo sossoohinsa kana dhaabne if booda deebina. Arra waan jijjiirre akka baruuf nu ta'u ilmaan keenyan dabalu itti fufuu qabna bakka jirraahu wal jaarree qabsoo itti fufuu qabna ka dubartii wal qixummaa keenya mirga keenya akka beekanu galatooma. Nabaat thank you. Gizee biraa abazeetunaa ittiin an keessan jiru taraa tana nabaatiitu eegamirraa ilaalumaa godhee hedduun itti gammadee ani diplomaatiin jira isin xixiqqoon tun koottaa warri baratee nu keessa asbahaa fudhadhaa dalagaa yoon dalayne faayidaan hin jiru lubbuma teessaniif faayidaa gootan yoo namni badii balleesse immoo qubatti laattan sun gaarii miti asbahaa dubartiin haa jaarama xixiqqoon qacaleen warri ilmaan xiqqoo qabdan fakkeenya ilmaan keessaniif jaatan dhaamsa dabarsitaniif ilmaan keessaniif seenaatti himtanii yookaan akkanuma jettaniituma saakam ture gaafa sun jettanii akka isinirra hin taane please jaarama jabaadha galatooma. Hayyeega amma
Habazaytunaanis Nabaatis Jaalsaamiyaanis waan hedduu seenarraa waan dabarerraa nu yaadachiisanii amma immoo walaloo takkaan nuti akka sheekh jennee walaloo bareedu takka nuuf dhiyeessitee obboleettiin Caaltuu Nooree gamaa. السلام عليكم. وعليكم السلام. كجتني سلامتك يدلون نرى بركتين على كبدون يرو ديرا غاول تجرب بهم بيهو دقيقة لما أنا أبصر. هاي مثلا نسي تورتي لافين بريسي تكابدان خيسن نجيا فيا جرتو هذا بروفيسورا هذا دكتورا هذا بروفيسورا هذا إنجنيرا هذا دكتورا هيوتو هما كمان غرغرا الدنيا والكيسي يا تعالتو هندرا بقى التنسيكي قيام كنكي أرى ربي سيفخن عمري برديرا يا سينا كبيتي سينا خي وان دوما تبرتي مدتو بركا ألنما أولمان بياف أولتي هدود يا أمة جتشاتو ندكاتا خم إيسيتين خم هما قوتني قوتة رقم بها سما قوتني قوتة سما رقم بها قالتهما يورو برادي فين بايسي قالت سنفيدا اتياني ادمان هنجر بريسي نا قالتهما هدون سنجالة يا بغر ربي سبغر بيا خنانونجه هدون قالتهما جالتتينيا قالت أن سودان وايسرا وانت كلام إن شاء الله وبليتين تينيا منتهى نفدي سيتي وبليتين تينيا منتهى نفدي هذا. السلام عليكم. بقربينا سينوجي بقربين كنا ندسينوجي إفدوكنا yeroo amata lama guutuu dukkanatti turre nagaa waliin gaafannee walitti hin baane baga nuu ifee rabbiin namallee nagaan isin haa galchuun jedha. Ijoollee keenyaa fi dubartoota keenyallee rabbiin bakkaan nuuf haa ga'u. Ijoolleen dhugaa otoon kaan hin dubbatiin dura galatooma carraa kana naa kennu keessanii fi galatooma. Abosaanii baay'ee na yaadachiiftee imimmaan na qabe. Dhugaan sinima maal imimmaan na qaba? Isa du'ee inni jiru saarakkatu inni du'ees du'ee rabbi mataa naa qanneessu jannata saarabbaa kennuufi anamma bosona keessa jiran kun nuti paantii jijjiirrachuu jirra nama sadi. Isaan immoo waan ittiin ofirraa jijjiiran illee hin qaban. Wanni itti kennamu uummanni dhiiraa waanuma ittiin isaan gargaara yookaan itti waa bitatanii maala jedhu qalaa jedhu waan mattiin ofirraa dhaanii fi qawweema sanaa bitatanaa jennu. Dubartoonni keenya warri paantii ittiin jijjiirratu hin qabne. Daabbira nuti guyyaatti yeroo meeqa jijjiirranna laalaani. Isaan immoo baay'ee waan sun baay'ee natti dhagahame yeroo dubartoota kana kaasan waa hedduu qabna waa hedduu barbaanna nyaataan illee akka dhiiraa sana obsuu hin dandeenyu waan sana natti dhagahame waan ta'eef hanga rabbiin nu dandeessise otoo qobaatti kan warra dhiiraatti guurree kenninurra namni hanga irraa dubartoota yaadataa jiru waan hin jirreef waan rabbiin isaan nu kennirraa otoo isaaniif paantii akka isaan bitatan jennee maquma sana qofaa guurree warra dubartoota otoo erginee kanaafi amma ijoollee namni baay'een rakkina baay'eetu jira. Haadhi faamu bira dabarru rabbiin guyyaan bilisummaa isaa nuu kennee dubbanna beektanii waa hedduu nama quuqa namni biyyaa yoo waa'ee biyyaa waa dhageessan abbootiin keenya bakka itti dhaladhe asumaanii ni badha. Ani Wallaggaatti hin dhaladhe Harargee keessan taa'e malee nan itti hojjedhe umurii biyyaa otoon kutaa 8 jiru hanga 12 hanga 10 baradhee deebi'ee 12 biyya baradhee achiillee deebi'ee Hararumatti deebi'ee dalagaa argadhee hanganas dhufuu jechuudha.
Amatana kudhachi ama kudhator baafoin harkisa jiraadde. Kanaaf bakkan itti dhaladhe na fakkaata. Bakkan itti dhaladhe sana beeku aadaaleen beeku waa takkallee beeku hararumaan beekaa jechuudha. Shakuyyeen achi sirbee achitti itti guddadhe achuun keessadha malee waa'ee biyyaa tokkollee irraa beeku. Garuu amma haati kiyyaaf abbaan kiyya waan achi keessa jiran yeroo takka silkiin inni seenaan hin bilbila. Yeroo akkatti gabbaanii ol seenan hin qaban. Cinqi isaan itti jiran. Amaaritti jira. Abiyyitti jira. Waa meeqatti keessa jira. Rakkoon atuma kanaan jiru rabbumaa kadhadhaa. Rabbummaa keessaa bilisummaa keenya rabbi nu haa fidu. Wal yaadachuun bareedaadha. Ijoollee keenya laga jirtu kana. Uummanni gurguddaan rakkatee itti jira. Maaliif bilisummaa waan dhabeef itti rakkatee manni itti gubataa waa hundi gubataa jira. Rakkatanii garuu ijoollee karaa gargaaruu dandeenyuun hidhata waan qabaniif gootittiin keenya waan hidhata isaanii wajjin qabduuf hanga dandeenyu sibira dhaabbannee yoo rabbiin nu gargaaree gargaarraa akkanuma nu jabaadha fayyaa nu ta'a. Kanaaf adaraa wal bira dhaabbannee walaa jabeessinu ani isiniin jedhu kanuma galatoomaa. Waa'ee dubartii, waa'ee shamarranii, waa'ee haadhaa, waa'ee obboleettii, waa'ee akkoo angaratti isaa hagara keessatti waan haasofneef innoo miti immoo sagantaan teenya takka lama sadii jettee gama dhumaa deemu jirti inshaallah yeroo biraa bal'inaan walitti deebinee sagantaa guddoo tana daranii mana kana guunnee wayzaranis bareedaa ta'e akka walitti deebinu abdii guddaa qabna inshaallah kanatti aansuudhaan adde Nabaat pirezidaantii keenyattiin isinii deebi'a. Ani yoom kana booda dhufe yoom kana booda sagantaa isin cufteellee asumatti sagantaa kana asumatti hin cufa garuu namni maqaa kiyyan beenoo jiraattan sabboontu Ahmadiin jira. Reefu dubartoota seenaa dalaganii dabran xiqqoo tuqeetiin ture. Ifama guddaa amaaneen teenya seenaa dalaguuf jetti akkuma daleedeetti haa fudhannu achi dirqama koongirasa san seenuu qabdu seenaa dalaguudhaaf waan kana raan godhuun isiitu waan guddaadha ni seenti jennees abdii qabna inshaallah waan dandeenyuun cinaa haa dhaabbannu isin achi jiraachuun kuni mirga keenyallee hanga tokko nutiif qooqa nu ta'uu dandeessi sagalee nu ta'uu dandeessi waan deemaa jiru kanallee dhiibbaa irratti godhuu dandeessi namni achi jiru waa hedduu godhuu danda'a. Kanaafuu Oromoon hedduudha akka heddumina keenyaatiin itti dirmannee rabbii wajjin akka isin koongirasa san seentu inshaallah irratti dalaguu qabna. Uummanni Somaalee hagas mara nu jala nu daran jabaataniiti miti ilhaan achitti kan erganii. Deeggarsi keenyallee ilhaan cina dhaabbanneetuma walumaa galatti akka islaamaattis jenneetuma si cinaa dhaabbannee namummaa hin dandeenyu goonee turree vootuma isaanii nu hedduu yoo gumaachullee baannee gaafa ilhaan beeknu yoo namni irra guddaan namni Oromoo yoo gumaachinallee vootiidhaan isii fira dhaabbate koongirasa immoo ga'amaaniin teenya waan dandeenyu sagaleenis diinagdeenis waa hundaan cinaa dhaabbachuu qabu. Namni isin itti wal dorgomtuun kuni nama muuxannoo gisee dheeraa qabu kan isin bira dabartee akka koongirasa san seenuu barbaaddu namittiin dimokiraatii amata 20 ol muuxannoo qabdi. Irratti akka gaarii jabaachuu qabna inshaallah. Kanaafuu anillee nama akka duraanii irra wayyaa'eetiin jira akka duraaniitti sodaan qabu. Kanaafuu if booda nan deebisina amma hamileen inni itti deemuu jira. Gizee hawa zayituunaa fi babrukaan itti seeninaan jedha abadan annaba dura dhaabbadeen dubbadhu jeetiin walladeen ture. Amma haa ta'u inshaallah xiqqoo wayyaa'uutiin jira hamileen keessatti caccabsinaa. Akkasi nama kaanillee inshaallah hottaa ja'ati namatu dubbisa namni amma as dhuftan kun dhugatti kabajaa guddaa qabdan waan laftu miti kana keessa drive godhee anu gizee dhufu wayi dukkanan arku jechaatiin dhufe kana keessa drive godhee dhufuun waan guddoodha namu wal haa harkifnu akkuma walitti dhihaannuun babal'achuu qabna wal jabeessuu qabna yoo walitti dhufne akkuma jaalle saamiyaan jettetti waa hedduu dubartiin godhuu dandeessi galatoomaa hedduu hundi keessan
itti aansuudhaan deeggarsaa keenya waan akka nuti gizee amne hunda nu cinaan dhabamne gizee hunda haajaa kanaa qabna jennee gizeetti dhoyne hunda Yaasiin takkaa nu jalaa deebi'u. Wallahi Oromoon namni ittiin boontu tokko yoo jiraate isaan jaani ammallee asii fi biyyattillee karaa hundaanuu saba kana cinaa kan dhaabbatu isa osoo waan akka hin qusanne torbaan tokko duraan itti dhabee umaa rakkoon hin jiru ni dhufanaan jee gaaffii takka malee. So asitti sa'a 5 cinatti wal agarraan jee nanaaf inni achi booda gizee ilaalu toora sa'a 4 fi wayii kana kanaaf mijoone beekati tekstiitti godhee jahattiin jedhe inni eddaa tekstii tureeti arge. 5 cinatti asiin jira hummaa naan jee asiin jiraati suutuma hoottuu maarkoon jirtu naan jee. Eegas michiyyootii yaadamuu jaha kudhan ta'u yeroo ta'u bahuuf hin deema ture. Hayi nama tokko achi na eegu jira jahatti kudhan irratti nasii baha. Hopefully jahaa fi deekaa 5 kanatti achi hin gahan jira hofalte meeqa walagar na jette 5 cina walagar inni achi jira jette Oromoo addaati jette kun. Oromoo akkana harkiin beekuudhaan jette. Akkasii sa'a irratti dhufee asii sa'a 5 cina sanii dhufee as ture. Hedduu galatoomii aadaa sa'aa kabajuu kanas baruu qabna. Akkasii Yaasiin keenya kottu badhaasa kanarraa fudhadhu please. Amma Yaasiin ifan maqaan guutuun amma Yaasiin. Hayya asumarratti gaa sagantaa teenya xumuraa namni biraa namni yaada kan nachi fadhiisoo jiraate as baatanii dubbachuu dandeessan. Oromo TV Oromo